Ashama harka fuuna jaalatamtoota fi kabajamtoota gooloneetu biratti argamtan sarara jirtu ni keenyi koo qilleensarraan bakkuma jirtanitti isin haadha qabu ijoollee Oromoo hundumaa keessaniifu baga jiraatanii chaayinaalii kiyyaa sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatina. Arras yaada gabaabduu qabadhee isiniif dhiyaadhi. Wanti ani qabadhee isiniif dhiyaadhe warroota Saudi Arabiyaa keessa jiran qofaaf jechuudha. Akkuma dhagahaa jirrutti oduu haaraan wal biraan geenne wal eeggachiisuun wal beeksisa walitti kennuun ofii kennuu wal gorfachuun aadaa Oromooti wanta ta'eef anis yaada tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe waan dhagaherraa jechuudha. Akkuma beekamu magaalaa Riyaad keessatti manni kenna baay'inaan ni argama. Kanaafuu ijoolleen mana jirtanis mana keessanii osoo bahuu baattanii waca'uu baattanii teessanii maaliif qabaatu jira wanta ta'eef amma kaleessa akka odeeffannoo dhageenyutti kaleessa baasa lama qabdi jedhanii shamarran hin tuyxu wanni jara tuyxu dhiira qofa. Kanaafuu ijoolleen teenya kan dhiirallee kan biyya Arabaa kana keessa jirtan osoo kara magaalaa keessa kara baadiyyaa deemmatanii namatti tola maaliif magaalaa keessatti xiyyeeffannaa kennanii shamaran qaban osoo waliinuu nama meeqa gadi dhiisaa jiran jechuudha. Shamara wanna tuqaniif hin jiru. Ijoollee dhiira irratti xiyyeeffannaa kennaa jiraniin kan achi keessa jiru immoo kan mana hidhaa fidanuu rakkachaa jira. Kanaafuu ijoollee teenya wal gorfachuun nurra jira wanta ta'eef baadiyyaa osoo deemmatanii tola. Maaliif magaalaa keessa taa'anii qabamanii achitti deemanii argaa jirru obboleeyyan teenya gadararamaa jirtu jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan tiyya warroonni dhiiraas shamarranis warroonni akka carraa jaarsonni keessa mana jiran baadiyyaa osoo nama birallee taatu deemanii achi turanii ani kara kootiin kana isiniif dabarsaa maaliif waliif himuu wayyaa waan tokko osoo arganuu wal bira taruurra jechuudha. Kanaafiyyuu sheer godhaa wal biraan naa gahanii. Kanaafuu namicha bira dalagullee shirxaadha. Kanaafiyyuu qabaan akkana guyyaa 10 boodas ka'uu heddi ka jedhu odeeffannoo haasa'uutti jiranii. Kanaafuu yaa obboleeyyantii wanni biyyaa baaneef dalagachuudhaaf wanta taateef magaalaa keessaa bahaa kara baadiyyaa deemaa dalagadhaa dalagaan dhabamtus namni fira qabdan fira keessan biratti of dabbaraati hanga baraaf furguggee gajjananii jala taraa wanta ta'eef. Kanaafuu galuunis biyya ofii galanii nama biyya qabutu biyyatti galaa galuunis rakkoon qabu osoo biyya qabaanne biyya gaarii takka osoo qabaanne akka galamu hundumti keenya iyyuu ni barbaanna biyya teenyatti garuu immoo ka biyya hidhaa keessa jiru iyyuu galaa hin jiru wanta ta'eef kanaafuu of eeggannoodhaan osoo wanti of eeggannoo goonee natti tola. Hundumti keenya iyyuu ijoollee Oromoo bakka jirtanii waliif dabarsaa sheer waliif godhaa hajjiin dhufaa jira wanta ta'eef kanaafuu wannaadha dalagaanis hin jirtu dhugaadha manni rakkataa jiranii shamarran teennas manatti deebitanii wacuu osoo hin taane obsaan taa'u yeroo teessanis immoo osoo dhiira waliin taa'u hin taane osoo gara biraa teettanii gaarii natti fakkaata maaliif sababa keessanitti dhiirri yoo seenan hin dhiisananii kanumaaf yaada kooti. Of eeggannoo akka gootan batalagi ijoolleen dhiiraa shamarran qabaa hin jiranii Riyaadiin keessatti shamarran qabuutti hin jiranii dhiira qabaa jira wanta ta'eef adaraa keessa warroonni Riyaadiin keessa jirtan Riyaadiin keessa kara baadiyyaa deemadha. Dammooyyuu kan mana jirtanis mana keessan wacii osoo hin taane baatanii deebi'u osoo hin taane shirxaan nama jala seena wanta ta'eef kana baatanii deebi'u kun nama kiyya jettanii nama bira deemu waca godhu waan akkasii sanirraa ofaa eenu maaliif jiruu biyya namaati wanta taateef. Jiruu biyya namaa obsanii jala taran wanta ta'eef kanaafuu obboleeyyantii hundumti keessan wanta isiniif dabarsu dhaamsi kiyya sheer godha waliif naagahaa manaan bahinaa kan manaa baatanis immoo wacii osoo hin taane fakkeenyaaf muuziqaa banta namni biyya ofiititti galee waa hedduu dhaqqaba wanta ta'eef kanaafuu laayik sheer yaada keessan koomantii jalatti naa barreessaa waliif naagahaa obboleeyyantii bakka jirtanitti of eeggannoo cimaa akka gootan.